Ashama kan jirtu guyyaarraa kan ammoo rational number kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Saniin dura warroonni haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuudhaan eegala. Akkasuma like gochuu hin irraanfatinaa isin jechuu barbaada. Rational number kan jedhu osoo define hin godhin dura gaaffii as bira jiru kana ilaalluuti. Is division closed under integer number jedha. Divisioniin lakkoofsa integerii jalatti define ta'uu ni danda'a jedha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? No jennaan jechuudha. Sababni isaas maayini lakkoofsa tokko yoo waliif divide yoo waliif hirree jechuudha. Tuutni isaa tuuta lakkoofsa integerii keessatti argamuu dhabuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irra lama set of integer yookiin tuuta integerii kan keessatti argachuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu osoo walitti ida'anii integerii tokko lakkoofsuma integerii biraa arganna. Osoo walirraa hir'isnes akkasuma integerii biraa arganna. Osoo waliin baay'isnes integerii lakkoofsa ta'e argachuu ni dandeenya. Garuu osoo waliif hirree yoo tokko osoo lamaaf hirree lakkoofsa tuuta integerii keessatti argamu lakkoofsa tuuta integerii keessatti hin argamnetu furmaata nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa biraa define gochuu qabna jechuudha. Lakkoofsi nuun define goonus bifa tokko irraa yookiin a over b dhaan barreeffamuu qaba. Lakkoofsa kanas maal jennee yaamna? Rational number jennee waamna jechuudha. Rational numbering akkasuma lakkoofsota akkamiif keessa qabata jennee yoo ilaalle terminating decimal, repeating decimal also includes mixed number illee keessa qabata jechuudha. Rational numbering kun decimalii dhaabbata akkasuma decimalii itti fufaa fi lakkoofsa mixed jedhamu of keessatti qabata jechuudha. Terminating decimal kan jennuun decimalii dhaabbata fakkeenyaaf 6.6 yoo dhaabbate decimalii dhaabbata jedhama. Akkasuma yoo kan itti fufu ta'e fakkeenyaaf 6.6 jedha yoo itti fufe decimalii itti fufaa yookiin repeating decimal kan jennuun isa jechuudha. Mixed number kan jennu immoo whole numberii fi rational numberii yommuu wal biratti represent goonu fakkeenyaaf 2/3 osoo ta'e whole numberii 2 ta'ee fi fractionii 2/3 yommuu wal bira represent goonu maal jenna? Mixed numberii jennaan jechuudha. Mixed numberiin kun immoo bifa rationaalii sirriin ta'een barreeffamuu sababa danda'uuf maal jechuu ni dandeenya? Rational numberii jalatti ramadama jechuu dandeenya jechuudha. Sababni terminating fi repeating decimaliin rational jenneef bifa fractioniitiin ibsamuu ni danda'a jechuudha. Mee fakkeenya as bira jiru kana haa ilaallu. Fakkeenyaaf kenname maal jedha? Takka tuqaa 5 bifa fractioniitiin ibsuu ni dandeenya. Lakkoofsi kun decimalii dhaabbataadha. Decimaliin dhaabbatan kun immoo bifa fractioniitiin yommuu ibsamu 15 ta'a jechuudha. Akka haaluma saniin negatiiva 2.9 illee gara fractioniitti yommuu deebisnu 29 negatiiva 29 irra 10 ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee immoo rational numberiin yommuu ibsinu jechuudha. It is often written in the simplest form. Formii salphaa ta'een ibsina jechuudha. Salphisneeti jechuudha kan ibsinu. Fakkeenyaaf as biratti 30/45 yommuu salphatu 2/3 ta'a jechuudha. Kana gochuudhaaf salphamatti lakkoofsa isaanii didiriirsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa piraayimii fayyadamnee didiriirsuu ni dandeenya. 2 fakkeenyaaf 15 ta'a. 3 5 ta'a. 5 immoo 1 ta'a jechuudha. 45 yaala san yommuu diriirsu fakkeenyaaf 3 firamuu ni danda'a. Meeqa ta'a? 15
15 immoo sadiif amma hiramuu ni danda'a. Meeqa 5 jechuudha. 5 takka ta'a. Haala kan isaan as jalatti gaman kana bifa reeshiyootiin teessifnaa jechuudha. Kana jechuun 45 jechuun haaluma reefu diddiirsiniin jechuudha. 2 times 3 times 5 jechuudha. 45 illee piraayimiidhaan yommuu diddiirsinu meeqa ta'a? 3 times 5 ta'a jechuudha. Lakkoofsa kana asumatti haala salphaadhaan salphisuu ni dandeenya. 5 salphisuu ni dandeenya. 3 salphisuu ni dandeenya jechuudha. Lakkoofsi meeqa? 2 irra 3 jechuudha. Kanaafuu 30 irra 45 2 irra 3 wal qixa akka jenneef asumatti sababa kanaafi jechuudha. Diyaagiraamiin as biratti argitan immoo relationship number system jidduu jiru nutti mul'isa jechuudha. Raashinaal nambariin akkuma agartan hunda isaanii kan of keessatti qabatudha jechuudha. Hundi isaaniiyyuu raashinaal nambarii keessatti argamu jechuudha. Naachuraal nambariin isa walakkaa irratti argamu fakkeenyota isaa muraasa wajjin nutti mul'isa jechuudha. Bifa bu'aan kan jiru immoo hool nambarii yookiin lakkoofsa hundaati jechuudha. Naachuraal nambarii irratti maal dabalata? 0 dabalata jechuudha. Intijeriin immoo lakkoofsota naachuraaliis hool nambariis qabatee akkasuma negeetiiviidha akkuma agartan lakkoofsota negeetiivii kan dabalatu yommuu ta'u, raashinaaliin immoo lakkoofsota bifa A over B'tiin barreeffaman illee mixed nambarii illee akkuma agartan of keessatti qabata jechuudha. Guyyaa irraa kan isiniif qabannee dhufne kanuma fakkaata. Kan itti aanu exersaayisii yeroo itti aanutti viidiyoo isaaf qabdee dhufa. Galatooma.